Ashamaa harka fuune daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Taphni kubbaa miilaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu godhamuuf ture haqame. Taphni gulaalli dorgommii CHAN irratti garee biyyaalessa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu gaggeeffamuuf ture haqamuusaa Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa beeksiseera. Sababni haqamuu tapha sanaa Eertiraan dorgommicharraa of baasuu isheetiin akka ta'etu dhaga'ame. Itoophiyaan marsaatti aanuu tapha Tanzaaniyaa fi Sudaan irraa biyya injifatte waliin akka morkattuuf Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa ibseera. Tapha gulaalli dorgommii chaampiyoonshiippii biyyoota Afrikaa CHAN Itoophiyaa fi Eertiraa kamisa dhufu Sudaan kibbaa Juubaatti akka taphatan ibsamee ture. Garuu osoo hin milkaa'in hafeera. Mootummaan Eertiraa Itoophiyaa irratti himata doolaara kitila 3 baneera. Mootummaan Eertiraa daandii qilleensa Itoophiyaa doolaara kitila 3 naaf kennuu qaba jedhee mana murtiitti akka himateeru Asmaraarraa dhaga'ameera. Oduun gamasii dhufaa jiru akka jedhutti dhaabbanni siivil aviyeeshinii Eertiraa beenyaa shaanxoota badaniiti kan gaafataa jiruufi himanni mana murtii Eertiraa keessatti baname kan jedhu lammiilee biyyattii xiyyaara Itoophiyaatti fayyadaman jalaatii shaanxaan 450 badeera. Shaanxaa jedhaman sun yoom akka badan himata sana keessatti ifatti wanti kaa'ameeru hin jiru. Kana malees daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa 25 dura tajaajila Eertiraa keessatti argateef doolaara 500,000 fi 70,000 kan naaf hin kaffalamne irraa hin qaba jechuun Asmaraan himata banteetti jedhu maddeen oduu Tesfaa Niwusii fi APA News. Himata kana daandiin qilleensa Itoophiyaa quba qabaachuuf dhiisuusaa wanti dhaga'ameeru hin jiru. Mootummaan Eertiraa xiyyaarri Itoophiyaa lammiilee isaa jalaa shaanxaa waan hatuuf simannaa gaariis waan hin taasifneefiif fulbaana 30 kaasee gara Asmaraatti balali'uu akka hin dandeenye dursee beeksisee ture. Daandiin qilleensichaa garuu osoo guyyaan kaa'amee fi hin gahin gamasitti balali'uu dhiisuunsaa kan yaadatamudha. Hoogganaan hojii xiyyaarota Itoophiyaa Obbo Masfin Xaasoo qarshiin gurgurtaa tikkeetta xiyyaara Itoophiyaa irraa argamu kan baankii Eertiraatti galaa ture mootummaan Asmaraa jiru baafachuu waan dhorkeef miindaa hojjetaa isaanii achii qabanii fi baasii adda addaa kaffaluun dadhabamnaan achi akka ba'an yeroo sana ibsanii ture. Guyyaa kaa'amee fi osoo hin gahiin dursee waan dhaabeef malee silaa guyyaa kaa'amee fi osoo gaheera ta'e Eertiraan xiyyaara Itoophiyaa Asmaraatti qabattee kaffaltii amma jechaa jirtu kana gaafachuuf karoora qabaachuun oolle kan jedhu yaada namoota gariiti. Erga bara 2018 deebi'ee gamasitti balali'uu erga eegaleetiin xiyyaarri Itoophiyaa torbeetti yeroo lama Asmaraatti bu'ee ka'aa ture. Biyyoota lamaan jidduu qunnamtiin toora bilbilaas dhiyeenya kana adda citeera. Kora dubartoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Somaaliyaa irraa dhiironni hirmaachuun dheekkamsa kaase. Kora dhimma dubartootaa irratti mari'atu kan dhaabbata biyyoota gamtoomaniin qophaa'e sana irratti Somaaliyaa irraa dhiironni bakka bu'anii hirmaachuun lammiilee biyyattii dheekkamsiiseera. Ministeerri dhimma maatii Somaaliyaa Jeneraal Bashir Mohammed Jaamaa fi jilli dhiirotaa kan kora waa'ee dubartoota qofaa irratti mari'atu irratti dubartoota gidduu ta'anii wayita hirmaatan suuraa agarsiisuun fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansu hordofeeti. Miidiyaan hawaasummaa irratti dheekkamsi kan hammaate. Kora dhimma dubartootaa irratti Somaaliyaa irraa dhiironni bakka bu'an hirmaachuun mootummaan biyyattii dubartootaaf bakka akka hin kenninee fi akka dhimma irraa hin qabne mul'isa jechuun barreessituu fi falmituu mirga dhala namaa Somaaliyaa Faatiyaa Absee natti himteetti jechuun BBC'n gabaaseera. Qondaalli mootummaa olaanaan tokko ammoo kora sana keessa Somaaliyaa irraa kan hirmaatan dhiirota qofa osoo hin taane dubartoonnis jiru jechuun ibsani. Jiila Somaaliyaa miseensota 4 keessaa qabu keessaa dhiirota 2 fi dubartoota 2tu jira jedhu qondaalli kun. Kora New Yorkitti gaggeeffame sana irratti Somaaliyaa bakka bu'uun dubartoonni 2 hirmaachuu fi garuu ammoo suuraa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansan keessaa kan hin galchine ta'us qondaalli kun himaniiru. Kora sana irratti biyyoota 57 irraa namoonni 197 kan galmaa'an yoo ta'u kanneen keessaa 21 dhiirota ta'utu beekame. Korri jalqaba torbee kanatti gaggeeffame irratti suuraan hirmaattota Somaaliyaa irraa argamanii erga ba'ee booda lammiileen biyyattii baay'ee muffataniiru. Jilli Somaaliyaa dubartoota ta'uun hafee dhiironni qofti mul'achuun mootummaan Somaaliyaa dubartootaaf xiyyeeffannaa barbaachisaa akka hin kennine agarsiiseera jedhu. Suuraaleen kora sana irratti kaafaman karaa toora Twitter yookaan X irratti maxxanfaman keessaa suuraa ministeerri Somaaliyaa Jeneraal Jaamaa fi gorsaa isaanii yookaan duraan miseensa mana marii kan turan Abdullahi Godahaa Baarree waliin kan ka'an kan biraa immoo iddoo walga'iitti nama garaagaraa isaanitti jedhamee kan waliin ka'an dubbii kaaseera. Kora sana irratti dhiira keessaa kan hirmaatan ministeera kana qofaa miti. Chaayinaa fi Jaappaan akkasumas biyyoota kaan irraas ministeerota dabalatee dhiironni hedduun turaniiru.
Israa'el Iraaniin gumaa koo baheeraa lammataa akka yaalle jechuun akeekkachiifte. Iraan immoo miidhaan gahee akka dhaadatte sana miti jette. Xiyyaaronni waraanaa Israa'el Iraan haleeluuf kan torbanootaaf itti qophaa'aa turan kaleessa gara barii sana raawwataniiru. Haleellaan Iraan jalqaban kololessaa misaayilaan natti roobsite sana gumaa bahuudhaa jette. Israa'el xiyyaaronni Israa'el marsaa lamaan magaalota Teheraan, bulchiinsa Ilaamii fi Kuzestaan keessatti haleellaa dhukaasa sagalee guddaa qabu raawwataniiru. Waraanni ittisa Israa'el haleellaan suni maniisaa kan argatee fi bu'uuraalee misoomaa waraanaa Iraan irratti miidhaa guddaa kan geessisuun xumuramedha jechuun ibseera. Kaayyoon keenya waan milkaa'eef haleeluu dhiifneerra. Iraan lammataan tuttuquu akka yaalle yoo kan gootu ta'e ammas sitti deebinaa beeki jechuun ibsa akeekkachiisaa baaseera. Dhukaasni Teheraan keessaa gama magaalaa guddoo Sooriyaa Damaasqootti dhaga'amaa ture jedhe Yerusaalem Post. Iraan ammoo gama ishiitiin akkatti qophaa'aa fi of tuulaa turte osoo hin taane miidhaan nurra gahee xiqqoodha jechuun ibsiteetti. Humni ittisa biyyattii misaayilota Israa'el irraa furguggifaman sirriitti doomsaniiru. Aggaammiin Tel Aviv humna waraanaa Teheraan barbadeessuu ture kan jette Iraan qaanofteetu deebite jechuun ibsa Israa'el sanatti bishaan naqxe. Akka sodaatame nukleera irratti osoo hin taane haleellaan Israa'el kan manii taasifate baatirii meeshaalee waraanaa warshaa oomisha misaayilotaa fi xiyyaara nammaleeyyii ture. Kana irrattuu miidhaan ga'e hedduu xiqqaadha. Haleellaa ishiitiin kan du'an loltoota 2 qofaadha jette Iraan. Battalumatti daangaa qilleensa ishee kan cufte Iraan xiyyaaronni samii keessa turan akka bu'an godhamanii ture. Ganama kana akka achiitti sa'a 9 irraa eegalee garuu xiyyaaronni hojii isaaniitti deebi'aniiru jedhe Aljeeziraan. Gamtaan Imirootota Arabaa fi Paakistaan biyya lamaan jidduutti falli siyaasaa argamuu barbaachisa jechuun waamicha godhaniiru. Hamaas Israa'el seera cabsitee daangaa fi walabummaa Iraan sarbiteetti jedheetu balaaleffate. Muummichi ministeeraa UK ammoo Iraan gumaa ba'uuf akka yaadne jechuun yaada kennani. Ministeerri waraana Ameerikaa Peentaagoon Iraan yoo ammas waa yaadditee waraana isaa naannicha keessaa qabu michuusaa Israa'elii fi dantaa isaa eeguuf akka itti fufu ibseera. Iraan karaa ministeera haajaa alaa ishiitiin Israa'el walabummaa keenya sarbiteetti kanaaf ammoo ni adabamti jetteetti. Garuu haleellaa kana gumaa ni baati moo ni dhiifti kan jedhu ammaaf wanti ibsamee hin jiru. Mataan siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyee Teheraan keessatti hoogganaan Hizbollaa Hasan Nasrallaa Libaanos Beeruut keessatti ajjeesnaan Iraan Israa'el irratti galgala tokko guutuun misaayilota 180 roobsuun isheen yaadatama. Lammiileen Israa'el hundi lafa jalatti haa daatan malee humni waraanaa ishee guddaa jalaa miidhameera jedhamaa ture. Egaan daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.